deemte lolumoo marroo barbaadu la bosona deemte. Caakkaa keessatti kan fooftee dhufte. Mee seerri marroon seera cabseera moo cabsine mee asumatti iyyuu akka seera waraanaatti duumoo ajjeechamoo maaltu irratti gaatu? Itu ta'e siree siyaa ta'e. Eessatti fooftee dhufte? Manatti galee ture? Hiltaanitti moo? Bosonuma sana caakkaa sana keessa moo? Baala sii buusee moo coqorsa irratti moo? Manatti hidhamee natti himee dura. Dura natti. Way misiraq ati ko Ituma ilaallee jechuudha. tabarguyyaa tokko tokko. Monex akka namaatti hin deemte, hin galte, suuraa kaate, deebitee dhufte, whatever waan isheetti fakkaate, dhiistee deebitee dhufte amma hojjetaa jirti. Dhugaa jiru gadi baaste. Maa guruppii ijaarratanii ololaa ooltu. Isayyuu mini feesbuukii kanarra ati bara nu marroon laga sana jiru jechuudha. Suuraa marroo kaawwannee girrisoonni har'a nu bira dhaabbatanii maraataa turan jechuudha. Ati marroof ati Jowaar fi Baqqalaa fa'aa wajjin fiigaa turte. Nuti garuu marroo bira dhaabbannee marroo wajjin arrabsamaa turre. Arraba ga'eettiin arrabsamaa turre. Arraba ga'ee gaafa ati marroo lagatti ulfooftee fi dhufte. Ulfa baattee jirta. Miseensota adda bilisummaa Oromootu mana kiraayisii kaffala. Nyaata sii kenna. Heddumaa sii godhaa ture. Namni hin goone hin jiru hundumtuu sii godhaa ture jechuudha. Namoota har'atti wal ijaartee keessaan deemtee maqaa adda addaa laattuuf arrabsaa ooltu jechuudha. Har'a ilmaan waan kakuu fi waadaa fi haqa kan hin beekne gadi ba'anii miseensota adda bilisummaa Oromoo arrabsanii gobas like gochaa ooltu jechuudha. Like gochaa ooltu jechuudha. Innati qeerroo biyya keessaati, innati horroo guduruu keessatti garaa koo baqatsanii na keessaa fudhachuu fi maalidha jettee meeqa boosistee ficcisiistee dhufte. Sababa kee meeqatu du'e? Ati teessee mucaa keetiin giftii kooti jechaa jirta. Haati Oromoo garuu mucaa ishee du'e sana wayyaa azanii ofirraan baasne. Argite? Mucaan akka kanatti mi'aa jechuudha. Mucaan akka kanatti mi'aa. Argite gaafa namni taa'ee ijoollee koo arrabsu mucaa kee ati qabatte anaan ishee kaleessa gaafate hidhamte firii caaltu taakkalee uumaa jedhee maraataan ba'e bagashoo hidhamte sanyii shaneen baduu qabdi gaafa jedhanii dhufanii koomantii jala kaanii lapheen qona maraataa ture haadha namoota kana wajjin dhaabbatte aseetti nutti duultaa jechuudha. Gifti duree siyaa gaama borii gaafa marroon dhufee lafa qabatu iddoo qabatu dhuftee Oromiyaa bushitaam. Oromiyaaf maal taatamee natti hime? Atu faawulii meeqa qabda? Gadi baatee suuraan koo fi suuraan maalii walitti rukutamee walitti kaa'amee fi kamiin walitti qabda? Maaloo goota? Gaafa namni taa'ee isqeelfaa heenoofaatti dubbisu keessa deemte maaloo dhiisaa maaloo dubbatina maalidha kaayyoon kee mee natti hime? Kaayyoon kee maalidha? Of kabajiitii taa'e. Anamma haadha manaa Jawaar Arfaasee keessaanis ta'e bakkeenis ta'e dhugaa rabbi calluma inni kaayyoo irra ta'adde gatii taane sababa Jawaaritti duulla malee gadi baatee guyyaa tokko hammina nama kamiyyuutu arrabsamtu akka kanatti guyyaa tokko hammina nama haasoftee hin beektu. Guyyaa tokko jechuudha. Guyyaa tokko namni ishee gargaare immoo hin jiru. Akka kennuti amma miseensa adda bilisummaa Oromoo iddoo arganitti walitti sii qabanii intalli kun kana taate jedhaniitu. You're not special by the way. It's not only you. Siin waamini Oromoon kan hidhame. Garuu siini haadha manaa marrooti. Marroof dhaltee mucaa marroo baattee jirti jedhamtee extra treat godhamtee jirtaa jechuudha. Ati immoo aseechi aduu qabattee ittiin nuqalaa jirtaa jechuudha. Aduu qabattee jechuudha. Hin qaanoftu xiqqoo ishee. Mee of ilaali meeti. Ijoolleen hiriyoonni kee kaleessa gaafati wanta tokko hin qabne. Namni si hin beekne si wajjin dhaabbataa ture. Eessa jiru har'a? Eessatti gattee deemte? Mee natti himi? Eessatti gatte? Amma sini you are rich. Horiin maqaa bobootiin bu'aa jiru kuni abbaa argitutti wal ijaartanii itti borcaa jirtu. Ijoolleen garuu biyya keessaa rakkataa jirti. Bosonni keessaa rakkataa jirti. Ijoollee baay'eetu rakkataa jira. Baay'ee. Kanaaf atamma
screenshot keetu jira iddoon duma sagalee keetu jira iddoo meeqatti jechuudha iddoo meeqatti nama kaleessa opidoote shaneetu ulfaa'e jettee ijoollee maaloo kana baasii gadi baaste dhatte maaloo dhiisaan tala kana biyyatti maalatti afaan kee dabatteen teessu akka nama ofiin kabajtu sagate finfinnee sana keessatti ijoollee dhiiraa walii rukuchiiste walii ficcisiiste dhufte walii rukuchiiste waan ati hin beeknu sitti hin fakkaatin an tokkoon kee lafati ati ooltuun beeka tokkoon kee jechuudha tokkoon kee beekan jedheera waamaa waldaa maraatotaa jedhe dhugaa dubbanna garuu dhugaan lafa jirtu yoomillee funaannee hin beekna warra haqa namaa dabsanii jechuudha haqa namaa Duubaayin gatii teessuu fi waan guddaa sitti fakkaate maama burees horii eenyuun teessa maal hojjetamee achiiti natti hin qaanofne koomantii gobas nu arrabsanii dafqa keenya ati koo waan fe'e yoo ta'e an sirraa nyaanne narraa nyaatteetta dafqa koorraa nyaatteetta an haadha akka keeti by the way ituu beekteeti namni ijoollee namaatti arrabsu kan kee giiftii ko jettee baatte kaayyoo tokko dhugaatuu qabna ta'eeti ambireellaa tokko jalatu qabna ta'eeti kanan gootu turte adabattee akka giiftii dureetti teessa waaqa karatta turte waan girri kana keessa deemtee jechuudha dhiistee jechuudha girri kana keessa dhiiste ituu beekteeti jaallawwan kee mana hidhaa keessatti namni dhiistee dhuftu ati isaaniif qabsoofta turte ati bakkee kana keessa dhuftee garuu shira xaxuudhaaf jechuudha miidiyaan har'aata biyyoolessaa baname isiidha iddoo meeqatti bilbilee kottaas keessatti hojjedha kottaa kana godha horiin biyya arabaati guuramu hundumtuu akkaawuntii kee keessa seenaa jira hundumtuu jechuudha so afaan maaliin nama rabsitu sin bukoo keessan baattanii afaan qabannee teenyoo afaan maaliin qabda isayyuu hin qaanofti mucaa kanatu nama hindumaa iyyisiisa mucaa keetii foshuura amma reefu argine bara mucaa kee akka ta'e kan dhuunfaa kee gatii ta'eefi akka barbaaddani waan barbaaddan ashkarakaraa jirtu jechuudha akka barbaaddan gootota meeqa fixxani gootota meeqa ijoollee jaalengeen leenjise gammachuu ayyaanaan leenjise ijoolleen abdii raggaasaa leenjise ijoolleen adda bilisummaa oromoo leenjise heera baratanii qurxumm gootanii lafa sana keessatti fixxan qurxumm ati hayyuu durummaadhaan keessaa qabda gumaa harki kee harka dhoqqee iddoon dumaa immoo deemtee ati intanii laachaa oltummoo nan arga hin dhufa hin arginaa jechuudha numoo barbaadda ati hin beekne jechuudha kan nama si godhe nuyi kan nama si godhe jechuudha namni immoo sinitti himaati namni miskiintota dhugaa haqaa qabatanii jiranii miseensota adda bilisummaa oromoo namni itti dabe eessayyuu hin geessan kanaaf deebi'aa karaatti deebi'aa namni sin jibbuun jiru karaatti deebi'aa ijoollee fixuu dhiisaa karaatti deebi'aa dhugaa jaallangees deebisaa miidiyaa qabattanii waan hin taane godhinaa miidiyaa qabattanii waan hin taane godhinaa gaafa nuti arrabsamaa turre firfaarii jawaar jala deemtee nyaataa turte firfaarii jawaar caaltu firfaarii jawaar mana jawaar taa'aa turte nuti as teenye gaafa intinaan eewudha maqaan isaa abiyyi ooraayilii meeqa gadi guuraa ture jechuudha gaafa jawaar gadi ba'ee shaneen baduu qabdii jedhu jechuudha waraanni barbaachisu ammaa booddee gaafa jedhu jechuudha imimmaan buusaa jirra marroodhaaf jechuudha imimmaan buusaa jirra ijoollee lagatti hafteef ciniinnattee haftee kanaaf jechuudha ciniinnattee haftee kanaaf jechuudha imimmaan darqi keenyatu nafi iturri badhamne jechuudha gaafa namni hundumtu wallagga keessatti ji'a afurii hamma ji'a shanitti intarneetiin cufamee nutu boo'aa ture mucaan kun du'ee moo jira moo maal ta'e waboon jira moo maal ta'e asiin gujiin akkas karaa meeqaan itti boba'e riba dhabnee gubannee jechuudha har'a garuu haati boboo fi abbaan boboo nama hundumaadha haadha garuu warri kaleessa ijaaranii itti cichanii waggaa meeqa kaayyoo kana asiin gaanii teessanii afaan qabdu abaaraa ooltu jechuudha har'a nama akka gollicha fa'a
How many time attempts?